Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu fayyatii san annaga jira alhamdulillah. Har illee viidiyoo haaraa ta'e tokko qabadhee isin dhiyaadheen jira. As biratti akkuma argitan chookoleetiidha. As biratti immoo tuyyuu zaafaraanii jedhama. As biratti kunillee waanuma mi'aawudha. Isa kan wajjin dalagama. As biratti muuzii, as biratti filaawaa qabadhee dhufee jira. Isa kanneen bifa halaawaa ta'e yookaan bifa mi'aawuun akkamitti akka hojjannu isin argisiisa. Kallattii mangara viidiyoo kiyyaatti darbuun duratti warroonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'an sabiskiraayib gochuudhaan maatii lataa isiniin jedha. Akkasumas laayik, kooment, sheer gochuudhaan nu gargaara. Viidiyoo kana irratti baay'ee waa hedduu barachuu dandeessanii. Wantoota gurra keessanii biyya keessaniif tolu hedduu qabadhee isinii dhiyaadha. Chaanaalii kana irratti nyaata qofa osoo hin taane gara fuulduraatti hedduu waan irraa barattan waan jaallattan jedhee yaaduu qabadhee isinii dhiyaadha. Isin jedha hedduu galatooma sabiskiraayib kooment wargootan hundi keessanii isin jedha kallattii waan gara viidiyoochaatti. As biratti muuzii sadii qabadheen jira. Muuzii sadiin kan haala kanaan kukkutaa jechuudha. Isa kan haaluma kanaan hunda isaatii kukkutaa jechuudha. Haala kanaan kukkutee eega waliin ga'een booda isa kana haala kanaan kukkutee geggeesseen booda isa kana mootuyyuu bakka lamatti addaan kutaa jechuudha. Haala kanaan garaa isaa bichaa addaan babbaqasina bakka lamatti akkanatti bakka lama addaan babbaqasaa jechuudha. Hunda isaatiiyyuu haaluma kanaan waliin ga'a. Hayyee haala kanaan bakka lamatti addaan kukkutee geessee jira. Isa kanallee geggeesseen booda sirna naqaa jechuudha. Hayyee isa kana kukkunnee haala kanaan qopheeffanneen booda as biratti isaanii qopheessira karratti hojjedhu. As biratti ammoo isa kanarra muka kan wajjin hojjedha jechuudha. Kun immoo haala kanaan bareedee jira. Kana qophisee tiniin akkasitti laafee as biratti chookoleetiidha. As biratti kunillee zaafaraani. Inni kun maal jechuun keessa hin oolu. Inni kun maal yoo jettan isa kanarraa zaafaraan kireemiidha. Inni kun immoo tuyyuu isa kana inni kun illee as bira kanarraa kana keessaa fuudhee inni kun roos kireem kan jedhudha. Kun immoo chookoleetiidha akkuma beektan. Achi booda muka kana irratti godhee jechuudha. Muka kana irratti godhee kan asirra godhaa jechuudha. Haala kanaan bismillah. Haala kanaan isatti akka godha. Achi booda haala kanaan isinuma mul'ata jedhee yaada. Haala kanaan irratti goggodhaa jechuudha. Achi booda akkanatti kaayaa jechuudha. As gubbaa isinitti yaadu. Haala kanaan achitti suuqa achiin booda akkasitti qabee irratti godhaa jechuudha. Hayyee haaluma kanaan kana geggeessineen booda amma kana irra goonaa jechuudha. Zaafaraanii kan isa kanallee haaluma isaa kaaniiti. Bifa wal fakkaataadhaan akkasitti irra goonaa jechuudha. Hayyee isa kanallee egaa kana geesseen booda amma muuziitti godha jechuudha. Muuzichatti illee akkuma karree fi muka itti godha akka qabachuudhaaf tolutti jechuudha. Achi booda isa baay'isee irratti godha akkanatti akka kakaawwanii xiqqeessa irratti hin godhu. Haala kanaan xiqqoo irra bal'isee itti godha jechuudha. Bismillah. Akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Gimmaasha isaatti godha jechuudha. Haala kanaan hundumaa waliin gahaa jechuudha kanatti.
Hayyee akkuma argaa jirtan kana haala kanaan hunduma isaatiiyyuu waliin geenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkasumas baay'ee mi'aayaa wanti irratti godhamu kana wajjin akka sirreessina. Bifa askiriiniitiin jechuudha. Fireezaa gala daqiiqaa 20 takka fireezaa keessa goonaa jechuudha. Achiin booda xiqqoo akka inni muluu baradoo akka ta'u osoo hin taane akka xiqqoo qabbanaa'u jechuudha. Sirriitti qabbanaa'uu qaba. Achiin booda bifuma askiriiniitiin jechuudha. Keessattuu ijoollee warri qabdaniif ijoolleef baay'ee bareeda. Akkanatti haala kanaa waliin geennee jirra amma. As bira xiqqoo ishiitti godheetiin fireezaa galcha jechuudha. Hayyee amma egaa haala kanaa hundisaatu waliin geenneen booda as biratti joozaa hindii isa jedhamu kana adii kana ni qaba. Isa kanarra godha jechuudha akka inni bareedu. Baay'ee bareedallee inni mi'aas waan ta'eef haala kanaan godhama jechuudha. Kan chokkoleetii bicharra godhama jechuudha. Achiin booda loozii daakama illee qabaatanii isarra godhuu dandeessanii. Asirratti loozii daakamaa kan biraan qaba bulee asirratti isa kanarra godha jechuudha kanarratti. As booda haala kanaan qophaa'ee jira. Waaw maashaallah tabaarakallaa akka isinitti tolu abdii qaba viidiyoon kun inshaallah. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jedhe laayik comment sheer gochuudhaan ni jajjabeessaa isinin jedha. Hayyee kaa viidiyoon adhaaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin akka waliin deemnu turtii gaarii isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.